haadha shaneetiin alatti miliyoona 2,500 kan isii yooma san galchee baabaa Nuraddiin illee galee jira. Jaal Naasiraan Oleetti illee kun wal bira jirra galee jira. Yene Boosii illee hadha galchee ka isaatu duuba hafee ture manaa hin mijatiniif keessa inni resiitii isin maxxansee jira. Waan kanaan ala waan rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru. Hoolonni Suudii fi biyya kam teettee waa'ee gadaa reestooraantii haasoftu hoolaa keessaa bahi ka'ii gadaa reestooraantii yookaan maammannooti waliin haasa'i. Darajaa yoo wal bira nama geessee jechuudha. Gadaa reestooraantii asitti faaworii qaba. Mamme. Kamannetti illee faaworii. Mamme si qabanna. Guutaan gabbartu. Ashaandaa Doktor Asliitiin. Mama Nur sirrii miti bis. Mama Nur sirraan bara. Mama Nur akkati dubbattu sinii yemmuun. Waan hunda galchee jira ta'e. Akka obboleessaatti. Faaworiidhaan dubballa sii galee. Dhiisi bakka mame. Engadda gaafa 500 fooloo isinii godhu. Asli nuti godhi Mama Nurii. Doktor Moiti godhi. Wallahi isin nageenyu mamme natti dallani. Mama Nur. Natti dallani hangara gooti. Moiti godhi. Mufaddu wallahi isin jala naasaa. Gada waan sirraa bareedu miti Mama Nur wallahi natti mufaddu malee isin jala naasaa. Hangara gooti. Siduran dhaabadhaan. Doktor dhaggeeffadhu bo. Doktor dhaggeeffadhu dhiifamaa wajjin. Inni dubbatin. Tokko faarratti Doktor dhaggeeffadhu. Mubee. Wal kuffisuu waan jedhamu tokko waan namni qabate mamme dhiifamaa wajjin akkati mira keessa galtee haasofteellee abbaan barbaade waraabbatee ajandaa godhatu hin barbaadu. Waa namni arrabama jiran. Ani chaayilenjiin kun guuteera agrimentii olii goonne uduma galchuu iyyuu baadhee. Doktor Moiti godhi sirrii miti rakkoon si bira doktor wallahi. Dhiisi siin jenne ka Mama Nur soddaa. Ati naariin gada naariin. Mama Nur dhiifama guddaa wajjin dhiise. Galuu baatu. Isin galchu. Lees suuraan kiyaararraan warra birrii namaa nyaatuwan moo nama birrii namaa. Mama Nur dhiifama guddaa siin jenne kana dhiisi. Jaa ofiitiin deemuu qaba. Hoolaan biyya kamuu jiru. Mama Nur doktor. Miuti godhi ka qaama reetarri miuti godha. Wallahi adallanu la. Waan tokko jira jara keenya. Agalchee miti. Mama Nur wallahi miuti si goone dhiifama kaa. Waan tokko dubbachuu barbaadan. Inumaayyuu dubbadheen bu'aan tokkoffaa irratti Dr. Asli namni keenya usi mubaarak godhatanu usi atiyyuu deemiitii ajandaa bakka biraatti barbaadadhu namni kun hiriyaa keetii miti. Kaleessa rakkataa kee walitti qabaa ture mubaarak musammaatii wanti inni akka dhuunfaatti sumuni tokko kenneen jiru. Mama Nur nama rakkataa biyya kana keessatti jaallattee jibbite anaan wal hin beennu biyya kana dhufuu wal na barsiise dhugaa rabbii immoo dubbachuu barbaada akka illee ajandaa ta'u hin fedhu. Wallahi billahi Mama Nur abbaa rakkataati dhibbaan dhibbatti. Dhugaadha gadi ba'ee miiliyoonota rakkataa gargaaree waan akkanaa kan ammoo firaa'oliinu utuun isin kadhadhu dhiisaa bor nu rakkisaa tun jedhu amaara nutti fidee oromummaa kennee fi abbaa gadaa mubaarak jettanii ana nan bifne maatii koo nan bifne gad deebiftanii firaa'ol adda miiliyoonotaan amaaraaf kennaa jira maal gootan nu waliin haasaa warra ajandaa barbaadanu nu waliin haasaa isinii galee wallahi billahi du'eesi caala anaa wajjin haasofta jechuudha Mama Nuran ganda koo miti waliin beennu garuu Mama Nur dhugumatti nama gochaati kana sittinna as ragganne jechuudha ana akka mubaarakitti sii galee yoo namni ganda isaa dubbate yookiin gandummaaf jetta Mama Nur jechuun bishaan irra xaliila nama miidhamuu nama hin barbaanne nama rakkataa bira dhaabatu tokko lammaffaan immoo asliin Mama Nur utuma wallalanii Mama Nur asliini keessaanii waliin dubbanneerra wanni inni Mama Nur jedhe baabaa Nur diiniini Mama Nur nama kan namaa nyaatus miti kana isinis hin beettu nus hin beenna isinii galee warri lakki gad harkifnu malee jettani nama rabbi ol kaase namni tokko gad harkisee waa tokko gochuu hin danda'u liqimsi dhageesse mucaa rabbitu ol kaase amma rabbiin duniyaa dhuma hin qabne isaaf kennu garaa keenyaan eebbifnaani waan akkanaa kana dhaabbadhaa Mama Nur waan dubbate bakkaan ga'ee jira gabaabsuu gaariidha guddaa keenya jabaa keenya achumatti tikfachuu gaariidha malee wal harkisuun qabeenya isaa harkisuun ta'u yookiin immoo umurii isaa harkisuun ta'u achumatti eeggachuu gaariidha. Aga yoomitti nama bucuusiidhu keessaa ol jedhe gad harkifna yoom isa bira keenya hin jennu yoom hojjennee halkanii guyyaa isa bira keenya hin jennu amma. Ati Mama Nur hin dubbatin dhiifamaa wajjin. Mama Nur dhiifamaa wajjin akka hin dubbatin.
Turkii isa qabaara rakkoolee Turkii qabaara doktorri jedhatu dubbadhu. Inni deebi. Asli inni Turkii isaa jalaa taphachee jira dubbadha sin asli nagaa. Indaga dubbadhu wifi na jala attale wifi. Ka'umsa waan kanaallee namni himate isa inni illee himatullee akka namni suuraa walirra hidhee miidiyaa irra haa inni illee jedhaa ture sirna yookiin ammoo gaafa duraa erga na dubbistanii chaalenjii kana na kennitan guutullee guutuu baatullee galatoomaa maaf naan hin jedhinaa ulfinallee maasin biraa dhabe yookaan horii yookaan ammoo horooma namaati yoo taate galatoomaa maa naan hin jedhinidha. Namni ammoo warri miidiyaa kun yeroo hunda ajandaa barbaadanii akka fedhanitti garmoo fi barbaadanitti oofaa turan. Abbaan gadaa reesturaantii yoo taate ammoo inni gaafa duraallee chaalenjii kana gaafa kennu anaanillee ka aslii fa'aallee karaa bakka bu'aatiin mallatteessanii fooloon kun 500 yoo guutee waan jedhuun wanti kun ka'e. Anama fakkeenya ka kiyyaatu miiliyoona jedhe miiliyoona sanaan guunne garuu sababa asii nama waliin jirru ta'eef kabajaa kiyyaaf jecha fooloon kiyya kamataa kiyyaa ka gaafa sana naa kenne 830 irra kenne 900 yoo inni guutu 100 waafu maallaqa sana naa kenne. Maaliif kabajaa namaatiif yookiin namooma waliin jireenyaaf malee wanti kun akka shartiitti hin guutu. Ka aslii fa'aallee aslii waliinillee keessaanillee dubbannee xumurree jirra. Wanti kuni waan namni qabeenya ofii beeksifatee achi booda ammoo waan dadhabbii nama sanii namaa kafaluudha malee waan namni kiisii keessa seenee kiisii keessaa wal fuudhee walirraa liqeeffatee cheekii walii mallatteessee wal dhoorgatee miti. Kanaaf anislee dhuunfatama fakkeenyaaf gaafa asliidhaan wal qunnaman namni wal qunnamsiise ana. Anaan durallee wal beekan chaalenjii kana wal qabate asliinillee kennoo ka jiru ka waliin haasofne abbaan qabeenya kana kennaa jirullee nama kenna qabeenyi isaallee yoo beekameef nu gammachiisa. Asliilleen waan kana namni beeksisuu danda'u humna guddaa namni itti qabu isa. Miidiyaa kanarra dhageettii guddaa waan qabuuf qabeenya nama kanallee beeksisuu keessatti humna guddaa qabaa. Qabeenya kanallee haa beeksisu maallaqa kanallee haa fayyadamu martuu kenna walirraa haa fayyadamaniif malee namni walaa dhabu jedhee nama waliif fidullee jiru. Kanaan ala nullee zambiin nuuf maallaqni aslii bira gahee jira afaan ofiitiin na gahee jira jedhe risiitiillee Facebook irratti isinii maxxansee jira. Dhumatee jira dubbiin. Kanaan ala namni ajandaa biraa barbaadu namni waan umriin kiyya 50 oliiti nama saba kana waggaa 27 baratee nama kaani wal baree sammuun kiyya biizii ta'ee wallaahi kama dhugaa wallaahi. Wanni Muhammad Nuuriin awwaamaa ture sihiimi Baabaa Nuuraddiin shari'aan zaahira. Namni ani itti aare tokkoon farratti Nasri Aanoleeti ka dubbiin. Isaan akkana jedhan who are you ingiliffaan jedhaa ture Nasriifi kunillee asiin qabamuu qaba. Lammaffaa farratti Baabaa Nuuraddiin sadaffaa basisuu mubeen asii dhaqee jireenya biyya baqaa hin beekaa rakkoo kiyya kana osoo dhufeetitti hasaate homa akkattuu dagaf na godhu natti jallate ta'isaati tarraan ana rakkoo na jaalate jedhee ani warra Dubaay keessaa namni dhugaan dhugatitti aare tokkoffaan Nasrii lammaffaan Baabaa sadaffaa Mubaaraki si rakkoos haa ta'u bal'oos haa ta'u mootummaa akka laayootti sagaleen bira hin ga'u sagaleen keenya akkasii bira ga'ii waan beeku Muhammad Nuuriin awwaamaa ture sun kaleessa Baabaa Nuuraddiin kun asitti arramamuu qaba. Warri viidiyoo suuraa keessatti hidhanillee inna malamaalu binniyyaa jiran. Sheekonni gizee daawwamtu. Muhammad Nuuriin hankalee waamaa oole sa'a tokko guutu wallaahi ka rabbiin itti argu Baabaa Nuuraddiin kun akkatti naasirraa'u qaba. Inni jalqaba. Isa lammataatiif immootu jara kenna hin beeytanii aniin kun biyya baqaa jira. Kunoo kaleessi baatii haarawwarra jirra. Ani waan kaarni ittiin guutadhu dhabee biyyan hin dawwalle an. Edaa jarri akkuma ufiin na seeyanii maalii baankii jedhan kanaan birrii biyya erganii an biyyan dawwalle warri biyyaa gizee birrii argatu namatti himu sagale mikiyya ciccitee deemu maa bar birrii 500 keesseenu malee qaatanu galee jiranii ammoo obboleettiin tiyya dawwaltee natti himte. Soba yoo jettan ruqiyyaa sheexxaa jedha risiitii isinii maxxanse TikTok Facebook irra dhaqa laala. Obboleettii tiyya warri natti dhiyaatanillee hin beekan jechuudha akkaawwantii san. Isin dawwalee
maaliif nama wallota barbirri an keensee malee qaata galee waan ijoolleen biraa hoolii hoolota minaamina baakee ribbiina binnee kennuuf ergatan seena jechuun nama biyya alaatti ijoollee baay'ee qabna jechuumaa fi Dubaayii kana. Seena malee keenseenu malee qaata galee jira. Kanallee da'iifummaa kiyyaa biyya baqaa jiraachuu fi waan biyyatti hin dawwalan dhabuu kiyyaa addanaan baasiin malee birriin naa galeera. Hanquba qabu akkasitti waliin hubanne jarri koree immoo dhufee birriin sii gale jenne Maamman Nuuriin mootu ta'uufiitifuu dalagaa ofii wajjin biizidha. Karaa kanaan warri kaleessa sagalee naaf ta'aa turtan. Mucaan kun miskiina ifaajee bakkallee ga'uufii baatu waa argatu qaba jettanii gadaa roostoraantii fi qabeenya gadaa roostoraantii fi durriyyee Dubaayii fi sheekotii nama guddaa hawaasa Dubaayitti duulaa turtan hundi keessanuyyuu warri anaaf quuqamtanii duulaa turtan ana rabbumaaf jedhaatiniin ani miskiintichi quban qabu waan biyyan bilbilanii fi warra kennatti birriin naa galeera dhaabadha galatooma warri mootu anaan sababdanii ilmi Oromoo maa guddata jettanii gabbuusuu barbaadan rabbi ajandaa biraa isin yaa baasan birrii 500 osoo dalageetu gimmaa shaniin ga'e foloowarii 500 nutti kenname 100 takkatti 500 naa gale qixxeeyyuu ga'ee silaa namni 200 naa kennaa jira ruubiyyuun geenne jechuu isinii galee soo kana mana birriin kiyya naa galeera warri sagalee naa taatan galatooma warri itti duultan immoo duula dhaaba warri waraana bantan waraana dhaaba rakkoon ka jiru Maamman Nuuriin biraa miti Nasriifaa wanni itti aaref duraanuu naa dawwalanii osoo barreessanii birriin keessii gale jedhanii silaa balaan kunuun dhufe amma anillee waan hin taane haqqisee waan arraabuun dhabuu jechuun na saalfachiifte ijoolleen tun hiriyoonnummaan kiyyamu rakkoon Nasriitii fi Mubaarakii Baabaruudii waan itti aaref inni biizidha barbirrii keessan sii galchanii osoo naan jedhanii ankalee waan garaa qabu ganfixadhee amma bakka seenu dhabu kun ammaanuyyuu saalfadhe takka kaameraa irratti saalfadhee hin beeku nama 5,000 duratti isinii galee kanaaf I'm so sorry hundi keessan gadaa roostoraanti gadaa kenna mana nyaataa kenna abbaa rakkataati kunaanuu osoo waa takka dalagiin 5,000 kiyya naa galeera soba warri jettan dhaqa feesbuukii kiyya jala lalaa hin jira risiitiin jechuudha soba ani sobellee hin beeku akkasii ani gama kiyyaan na of kolchaa dhiifama jaalattoonni kiyya hordoftoonni kiyyallee baga gammaddanii warri sagalee naa taatanillee dhiifama asumatti amma waan gadaa roostoraanti promoot godhu sappoorti godhu malee negatiivii maqaa kiyyaan hin barbaadu an pilis nama harka namaati irraa nyaate nama nyaatu mitiyan nama tirii irraa nyaadhe uf jalaa dhiitu mitiyan wallaahi kaleessallee kaan itti baanaa ture rabbiin na arga Baaba Nuuraddiin ene beetu naa qaallu faamilii isaa hunda beeka nuti dhala walitti fira osoo an hamaa geensa ganfa keessee waan hamaa jedhe biyya birii wal fixuu danda'a anaaf inni qollaa takka jechuudha ganda tokko warra ay guddooti yaati inni loodeen guutuudha na eessumani akaakayyoota ganduu wal keessan ba'u osoo an saniif waan badaan jenne garuu itti aare akka koree gadaa tokkotti osoo dhufee natti hime jechuma kennummama komadhee waan akka kanaatti itti tara warri kun fixadhean dhiifama guddaa. Eegaan lama waan hin geenne isinirraa yaada kiyya isin ibsee isin biraa bu'a. Dr. Galatoomiyatillee namni waan ifaajisan argachuun dirqama. Ani gaafa agrimentii walii goonullee miliyoona 3 kaafne kan haadha shaneetii walitti isaa battaluma galchine akka hawaasnillee nu hubatu. Yena boosillee haaseenu haadha shaneetiin alatti miliyoona 2,500 kan isii yooma san galchee Baaba Nuuraddiin illee galee jira. Jaal Naasiraan Oleettillee kun wal bira jirra galee jira. Yena boosillee hadha galchee ka isaatu duuba hafee ture dhimma naaf hin mijatiniif keessa inni resiitii isin maxxansee jira. Waan kanaan ala waan rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru. Hoolonni Suudii fi biyya kam teettee waa'ee gadaa reestooraantii haasoftu hoolaa keessaa bahi ka'i gadaa reestooraantii yookaan Maamman Nuuri waliin haasa'i. Darajaa yoo wal bira nama geesse jechuudha. Gadaa reestooraantii asitti faaworii qabu. Mamme. Shamannetti illee faaworii qabu. Mamme si qabanna. Guutaan gabbartu. Ashaandaa Dr. Asliitiin. Maamman Nuuri sirrii miti. Maamman Nuuri sirraan bara. Maamman Nuuri akkati dubbattu siin eeyyamuun. Waan hunda galchee jira ta'e. Akka obboleessaatti. Faaworiidhaan dubballa sii galee. Dhiisi bakka mamme. Engadda gaafa 500 fooloo isinii godhu. Asli nuti godhi Maamman Nuuri. Dr. Moiti godhi. Wallahi sin nageenyu mamme natti dallani. Maamman Nuuri. Natti dallani angara gooti.
Manur. Meeti godhe. Mufaddu wallahi jala nasa. Gada waan sirraa bareedu Wallahi Mamanur wallahi natti mufaddu malis jala nasa. ايش Kana koti. Siduran daabadhaan. Doktor dhaggeeffadhu bo. Doktor dhaggeeffadhu dhiifamaa wajjin. Inni dubbatin. Tokko baarratti doktor dhaggeeffadhu. Mubee. Wal kuffisuu waan jedhamu tokko waan namni qabate maamme dhiifamaa wajjin akkati miira keessa galtee haasofteellee abbaan barbaade waraabbatee ajandaa godhatu hin barbaadu. Namni arrabama jiran ani chaayilenjiin kun guuteera agriimentii olii goonne uduma galchu.